Yesus Kristus waa'ee isa dhugaa ba'u yoo anu fi dhugaa ba'ina nama fudhataman qabu inni anaaf dhugaa ba'u jira jedheeti waan jedhetu jira. Well, Museen waa'ee Yesuusi Museen dhugaa ba'eera, raajonni dhugaa ba'aniiru, Yohaannisis dhugaa ba'eera. Garuu dhugaa ba'uu Kiristoosi isa inni ofii isaatii arraba isaatiin dubbatee odoo hin taane haga hadhaatii waa'een Kiristoosi namoota hundumaa biratti fudhatama kan argates addunyaan illee Yesus Kiristoos mo'achuu kan dadhabdeef waa inni jedhee miti. Waa inni godhe malee. Maalidha inni 36 akkas jedha. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa dhugaa anaaf ba'u qaba. Maal jedha inni beektu? Hojiin abbaan koo akkan raawwadhuuf dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana erge dhugaa anaaf hin ba'a. Maalidha inni hojiin abbaa hojiin Kiristoos raawwachuuf dhufe gara biyya lafaa dhufe maali? Fannoo irratti du'uufi. Eenyullee fannoo irratti hin duune namaaf jedhee jechuudha. Baay'ee bartoonni Kiristoos baay'een isaanii harka namaatiin dhuman. Du'a badaayyuu du'an. Garuu isaan namaaf jedhaniitiin tika du'an. Wangeelichaaf jedhaniiti ka du'an. Itti gaafatamummaa itti kennameef jedhaniiti ka du'an. Garuu jaalala namaatiif jecha kan du'u hin jiru. Haatiyyuu ilma ofii hin gattii jedha. Sagalee Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti. Haati. Garuu jaalala namaa jechuun maali? Nama jaaladhu jedha. Nama jaaladhu jechuun kee maal jechuudha? Firaa miti kan jedhe Yesus Kiristoos. Hiriyyaa miti. Obboleessa haadha garaa tokko baanii miti. Saba keetii miti. Bifa nama bifa keetiiti miti. Gurraacha taatee adiillee. Adii taatee gurraacha. Saba kamiyyuu taatee saba hundumaa. Nama fakkaattii Waaqayyootiin uumame hundumaa jaaladhu. Jaalachuu duwwaa miti. Hamma lubbuu kee dabarsite isaaf kennituutti jaaladhu. Yesus Kiristoos san godhe. Fannoo irratti ba'e. Hin du'e. Hin caccabsan. Hin waraanan. Dhiiga dhangalaasan. Hin reebame. Hojii inni hojjete santu dhugaa isaa ba'a malee waa inni jedheemti. Waan namni jedhe arraba irra ka jiru miti. Maal jedhee Phaawulos Qorontos isa duraa 1:23 irratti 22 irraa dubbisa. Yihuudoonni illee milikkitoota gaafatu. Giriikonni immoo ogummaa barbaadu jedha. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Waa'ee fannooti dubbii. Isa fannifame lallabna. Kun immoo jedhama. Warra Yihuudotaatti gufuu ta'ee jedha. Warra Kiristoosiin hin feene, warra wanta kan akka biyya lafaa fudhattu feenetti gufuu isaanitti ta'e. Warra Yihuudota hin ta'iniif ammoo maal ta'e? Gowwummaa ta'ee jedha. Fannoo sani ka Kiristoosiif dhugaa ba'e. Ijaan argaa turan yoo inni fannifamu. Achirrallee taa'ee waa inni jedhe sani. Hin beekanii dhiifama godhiif Waaqayyo abbaa koo jechuu isaa santu dhuguma kun ilma Waaqaati jedha. Because ilmi namaa akkas godhuu hin danda'u. Namni foon irraa dhalate akkas godhuu hin danda'u. Isa santu Kiristoosiif dhugaa ba'e. Museen dhugaa isinii ba'e. Yoo isan fudhattan ta'e ani hadda dhufee odoo isinii himee isin biraa lixe isallee fudhattanii jedha. Maaliif? Museen illee du'ee lixeeraa mire hadda hin jiru ba'e. Yesus illee dubbatee ragaa ba'ee lixaa hin fudhatan. Garuu dubbatee deemu odoo hin taane fannoo irratti ba'ee isa dubbate san haga dhumaa raawwatee deemu. Hin du'e, hin awwaalan, du'aa ka'e. Ani du'aanan ka'aa jedhee akkuma itti hime du'aa ka'e itti mul'ise. Duuti ana hin moo'u akkuma jedhee itti hime du'a mo'atee itti mul'ise. Museen san hin goone. Museen waa'ee ofiitii mile waa'ee isaa ragaa ba'aa ture. So hojiidha amma gocha. Amantiin gochaan ala hin raawwatamu. Amantiin hojii hin qabne du'aadha. Amantiin kennallee dubbii dubbisnee amanuu duwwaa odoo hin taane hojiidhaan argisiisuudha. Amma Yesus Kiristoos kan dubbataa. Hojii akka Waaqayyo haa hojjennuuf itti nu kaase kanatu waa'ee keenya ragaa ba'a malee
nu gabbaane ani paastera cima ani nan lallaba ani gaarii wangeela gaarii akkan TV irra wanta advertisement baay'atu jira wangeela akkanaa kan akkam fayyina akkanaa hafuuraan kan guutame wal bakka kaan gadi goranii gajjisan sanii miti gochichi ragaa si ba'u qaba